afaaniin olollee du'aa jiraachisa. Bilisummaa soba gaazexaan afarsaa. Ciniinsuu kaamsinee kichummoo maseensaa. Bineensi bosonaa takka tibbalmoo dhaltutti ilmaan ishee nyaatti jedhu yoo miixuun jabaatutti dhala koo nyaadhee jetti. Qopheessaan ilma galmaa Piroofeesara Gargaaraa Saamu'eel Leekun haala itti tiyaatirri kun barreeffamoota Looreet Tsaggaayee Gabramadin irraa ittiin qophaa'e ibsanii itti dabaluunis waa'ee waloo barreessaa diraamaa fi hayyoo barruuf aadaa beekamaa kanaa waan jedhan illee qabu. Tiyaatira Looreet Tsaggaayee Gabramadiniin barraa'e gara afaan Oromootti deebisnee ilma galmaa kan jedhu waltajjiidhaaf dhiyeessineerraa jechuudha. Egaa tiyaatirri kun tiyaatira baay'inaan Innaata Lamxannuu kan Looreet Tsaggaayeen barreesse keessaatii kan fudhatamedha. Isaan alammoo ilma galmaa kan jedhu walaloonni barreesse isa keessaa monologoonni fudhatamanii yaadolee tokko tokkos itti daballee haala ammayyaa ta'e nama dargaggeessa ammaatiif ta'uu danda'uun moodifaayii goonee dhiyeessine jechuudha. So egaa tiyaatirri kun keessattuu Looreet Tsaggaayeen quuqama Oromummaa nama qabu cunqursaa dhiittaa uummata Oromoo irra gahaa ture akka tiyaatira isaa keessatti aartii isaa keessatti barreeffama isaa keessatti adrees gochaa akka inni ture kan agarsiisudha jechuudha. Aartii isaa keessatti kan agarsiisudha jechuudha. Egaa kana keessatti maali tuu mul'ate tokkoffaa Oromoon kanaan dura barreen darban keessa dhiittaan irra gahaa jiraachuusaa kanuma keessatti illee dhiittaa cunqursaa irra gahu keessatti hammam quuqama biyya kanaaf akka inni qabu tiyaatira kana keessatti argineerra. Daba seenaatiin godoo keenya mancaase. Dhaloota jallifnee egeree isaanii maseensi. Bakka adda durummaa fudhachuun ilma galmaa irratti kan hojjete miseensi garee giddugala qorannoof qo'annoo aadaa Looreet Tsaggaayee Gabramadin Waaqjiraa Saamu'eel waa'ee taatoo bakka bu'ee hojjete akkas jedha. Ayyaana jala bultii masqalaa fi irreechaa sababeeffachuudhaan aadaa keenya, duudhaa keenya, jiruuf jireenya keenya aartiidhaan calaqqisuudhaaf hayyuu dureen Oromoo abbaa gadaadha akkuma beekamu. Hayyuu duree Oromoo abbaa gadaa fuuldura gooneet ilma galmaa jedhu jechuudhaan tiyaatira kana hojjenneerra jechuudha. Looreet Tsaggaayee Gabramadin ibsuun baay'ee natti ulfaata. Garuu jecha tokkoon qaba kanan Looreetiin ittiin ibsu jechuudha. Hundee aartiitiin jedhaniin Looreet Tsaggaayee Gabramadiniitiin. Hojii kana keessatti Looreet Tsaggaayee Gabramadin gadi fageenyaan waa'ee Oromoo, waa'ee duudhaa aadaa Oromoo gadi fageenyaan akka beekaniin hubadhe asirraa hojii kanarra. Anis immoo gara fuulduraatti wantan argadhe, wantan baradhe fayyadamuudhaan aartii Oromoo, aadaa Oromoo, afaan Oromoo, duudhaa Oromoo ol guddisuun. Boontuu Tasfaayillee waa'ee taatoo bakka buutee waan jettu qabdi. Tiyaatira Looreet Tsaggaayee Gabramadin ijoollee Looreet Gabramadin Tsaggaayee Looreet Gabramadin kan hojjetame yommuu ta'u yaadni isaanii guddaan waa'ee tokkummaa kan kaasudha. Karaktara inni taphatee immoo karaktara Nubiyaa jedhamtu yookaan Oromiyaa bakka buutee Harmee bakka buutee hojjettudha. Hojjechaa jirra irra caalaa immoo keessattuu hojii Looreet Tsaggaayee Gabramadin Amaariffaan jiran Oromiffaan jijjiirree ofiisitti agarsiisaa jirra. Akka waliigalaatti Amboos agarsiisaa jirree miidiyaanaa maaliif nuti Amboo keessatti tarkaanfii tokko tarkaanfachaa irree tan amena maaliif kanaan dura wanta akkanaan jiru. Barsiisaa Raggaasaa tiyaatira ilma galmaa irratti daawwattoota kolfaan fixe. Yaadni inni dhiyeesse garuu kan ijoo dubbii of keessaa qabu ta'uu dubbata. Ani kan hin bakka bu'ee tokkummaa warra diiganiin
yookaan immoo dudduubarraan haasaan haasa'amu jiraachuu danda'a, ololli adda addaa ka'uun jiraachuu danda'a. Walirratti akka dubbiin hin taane wayii ka'ame tokkummaan akka diigamu sababa kan ta'u dudduubarraan wanta jedhu sanan bakka bu'eeti hojjedhe. Dr. Taaddasa Qanaa pireezidaantii Yuunivarsiitii Amboo isaan duraaniiti. Giddugalli kun yeroo hundeeffamu eegalee hanga miillaan dhaabbatutti gahee guddaa bahuu isaaniitu himame. Isaanis kanumaaf ta'a kan ijoollee koo keessaa akka isa tokkottan ilaalaa kan jedhaniif. Looreet Tsaggaayeen nama addunyaa irratti beekaman, nama maqaan isaanii Tulluu Caaluudha. Kanaaf hojiin giddugala kana keessatti hojjetamus kan isaan madaalu ta'uu qaba jecha. Wanti nuti ijoollee barsiisnullee waan isaan madaalu ta'uu qaba jecha. Waan maqaa giddugalaa kanaan ijoollee barsiisnu, waan maqaa giddugalaa kanaan dhaamsa dabarsinu, hundumtuu waan maqaa giddugala kanaa, waan maqaa Looreet Tsaggaayee, waan maqaa Yuunivarsiitii Amboo, waan maqaa hunda keenyaa gitu ta'uu qaba. Kanaaf namoonni ijoollee leenjisuu irratti bobbaatanii jirtanillee kanarratti adaraa isiniin jechuun barbaada jechuudha. Keessattuu ijoolleen afaan isaanii, aadaa isaanii, eenyummaa isaanii akka beekanii guddatan taasisuu keessatti giddugalli kun shoora guddaa taphachuutu irra jira. Ilmi galmaa kabaja feestivaala tiyaatiraa Itoophiyaa bara darbee geggeeffame irratti Finfinneetti agarsiifamee jira. Kana boodas naannoowwan biyyattii biroo keessattis agarsiifamuu akka itti fufu himamee jira. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.